Mee albiimas sadaffaa hojjetta. Bara meeqa hojjette albiimas sadaffaa? Albiima sadaffaa kan inni hojjedhe sagaleedhaani waggaa bara 2007. 2007 hojjette. VCD isaa garuu kaa'een VCD isaatiin gallakkisee bara 2009 gara 10tti darbu naannoo fulbaanaa ituun galiin keessa VCD isaatiin dhufeera barra ol kaafamu dacha'ee dhufeera kan jedhu mata duree isaa. Mata duree isaa dhufeeratti. Haala hundumaa gama hafuuraatiinis gama fooniitis haala biyyaa kana gaafa laallu hafuura koo dhaggeeffadhe mata dureen kun haala yeroo isaa eeggate jedheen dacha'ee dhufeera jedhee dhuguma waan baay'ee yeroon ilaalu haalliin kadhachaa ture wanti tokko tokko hundi illee yoo deebi'u baate wanti tokko tokko dacha'eera. Kanaaf dacha'ee dhufeera mata duree isaa bara 2009 VCDdhaan gallakkise jechuudha. Amma Fafataa Lammiin albeema sadii qabaa jechuudha. Albeema sadii qaba. Mee mudannoo tokko tokko wanta quunnaman baay'ee akka qabdu odeeffadheera. Mee mudannoo kennu qabachiise al tokko. Mudannoon an qabu baay'eedha. Mudannoo an qabu keessaa garuu mudannoo ani irraanfanne kan dagachuu hin dandeenye mudannoo tokko yeroon gara Bishooftuu dhufee afaan Amaariffaan beekuun. Amaaraa kanan beeku. Guyyaa tokko garuu warreen bira jiru dosee yookiin kilaaser isa jennu erga bannee bitii naan jedhanii na erganii kilaaserii sana bituuf hin bayan doseen jedha gaangoodha. Warras immoo kilaaserii jedhu ganama sa'aatii isaan bahee tun barbaadu isaa isa galga'e nan bade jechuudha. Maal? Doseen beekan an doseen jiraan jedha. Doseen jedheen naannaa oole nan bade an nama haaraadha Bishooftuudhaa fi sababa kanarraa kan ka'e na barbaadanii galgala sa'aatii 9 keessaa naannoo sarkelii isa jennu yookiin marfata Bishooftuu keessaa dhufanii akka hin ta'initti naannoo sanatti namni na fidee achitti dhufanii na argatanii amma poolisiitti illee himuutti ga'aniiru jechuudha badee. Kanaaf achitti argamee kan biraan garuu tajaajila koo keessatti wanta inni irraanfanneedha. Mudannoo koo keessaa gara bahaa kana naannoo isaa yoo namni baadhee gara bahaa kana tajaajilan deeme waamanii erga kaasita hojjedhee tajaajilan deeme egaa kaasita koo erga hin hojjedhee ittiin gargaarameen beekuun baay'ee ittiin gargaarameen beeku kaasita koo tokkoffaa akkan birrii isaa fudhadheeni mana koo keessaatu attuun seenti birrii fudhatte ammarraatti illee badaa haasawaa isaan barbaadu waan baay'ee warqeen jira fudhatte isa kanuma hayyoon darbe gaariidha itti fayyadameen beeku ammarraatti jechuudha kaasita koo jechuudha. Kanarraa kan ka'e gara bahaa tajaajila dhaqeen gaafa naqu kan inni ittiin galu birrii 880 tiraanspoortiin. Kan isaan naa kennan naannichi naannoo wangeela baay'ee beeku miti waa'ee tajaajilaan beekanii birrii qaba jedhu tajaajilaan birrii qabaatti beeku tajaajilaan waan akkasii birrii fudhataatti hin beekan isaan nyaatayyuu yoo barbaadni gaaffii nuti hojjetata jennee nyaanna. Akkuma ishiniitti waan deemnuuf kana booddee na geggeessanii waaqayyo si haa eebbisuu baay'ee nu tajaajiltee baay'ee si jaallannaa dhuftee nu tajaajiltaa jedhanii na eebbisanii anis eebbisee amala koo keessatti immoo yeroo waldaan kiristaanaa hamma har'aatti poostaa naa kennitu poostaan kutuan. Achitti hin kuttu. Hamma har'aatti. Maaliif yoo jette an birriif tajaajila hin baane wangeela lallabuuf hin ba'e. Faarfata haa ta'uyyuu malee har'ayyuu gara wangeelaa sanatti dhufeera gara wangeelaatti haa ta'uyyuu malee an yoomillee har'as
Boris birrii ilaalee miti kan hin tajaajilu. Kiristoosiin isa fannifame lallaba. Yoon beela'ee karaarra buleellee har'allee karaarra yoo waaqa nu bulchu. Yeroo sana birrii manaa kennanii poostaa keessa kaa'uun hin jiru. Transportiin adeetiin qaltuu harka keessa nakaan shaayii dhugeenaan jedhanii. Lafan birrii 2 fudhee jira. Lafa dheeraa deeme birrii 2. Birrii manaa kennanii birrii 80 hin gala akkamiin ta'a. Dhaqeen karaarra taa'ee eessa akkamiin godha. Biyyan beeku naannoon beeku waaldattiin xiqqoodha. Dhaqee keessa buluuf mijatu. Mana barsiisaa tokko nu bulchan. Kanaaf birrii 20 sana fudhadheen karaatti bahee achi taa'ee akkasiin jedhee Waaqayyoon akkasiin jedhe kaleessa ijoollummaa kootti sin danda'a naan jettee na baaste akkamiin godha gaa amma waan barbaadde godhi jedheen nama tokko bilbila yeroo sana bilbila Nokia xiqqoo tokkoon qabadhaan ture isaaniin bilbilli isaa asii nama tokkotti gaafa bilbiladhu na dide bilbila isaa miseejiin ergeef iddoo akkasitti rakkina guddaan narra ga'e akkas ta'eera na qaqqabii birrii wayiin baankii naa galchiin jedheen maqaadhaan hin galcha akkaawuntii hin qabu. Hin qabu baasee dhiyoodha kan hin baafadhee sabu. Kana booddee namni suni yeroo suma naa galcheen an garuu dafee nan qaqqabneen akka inni naa galches hin beeku maaliif bilbilli hin baane. Achumaan namni tokko makiinaa uffataa dhufeetu na bira dhaabe. Eessa deemtanaan jedhe Finfinneen deemin jedhe ani Finfinneen gahu magaalaa Shaashamanneen gaha. Shaashamanneetti amma Shaashamanneetti si fuudheen deemaa naan jedhe. Achumaan kana booddee amma Shaashamanneetti na fidee rakkina koo hundaan itti madhee. Waan modhossuun jaalladhu iftoominaan namatti taasa'an. Maaf innos gooftaan na beeka namni sun akka barbaade naana jedhu ana. Ani ko nama lafa kanarraa isa abdatanitu hin taane nama biyya waaqarraati waa abdatudha. Kanaaf konfidensiidha yeroo hundumaa maaliin jedhaa iftoominaan waa namatti taasa'a. Kanaaf kana rakkadhee jennaan birrii 500 kennee mana isaatti gale. Dhaqeenaan hoteela Baqqalaa Mollaa kan jedhamu birrii xiqqaadhaan qabadhee anaa jedhu birriin sun akka naa galee naa dhufe. Ganamumtii isaa dhaqeen birrii 500 namni asii Finfinnee irraa yeroo miseejii ergeen naa galche dhaqee fudheen akka nama tajaajilaa birrii guddaa fudhateetti kooree seexana dhagayi Yesuus na wajjin jira. Yesuus na gargaaraa jira. Boris lafa harka duwwaatti lafa waan jirretti lafa bishaan hin jirretti lafa midhaan hin jirretti hinuma lallaba Waaqayyo na gargaara jedheeniin akka kanatti Waaqayyo na gargaaree gale kun mudannoo kun bara keessa yoomillee ani irraanfanneedha mudannoo biraan naannuma ba'aa kanatti tajaajilaaf iddoo aarsaatti bahe naannoo sanas wangeelliin geenye ijoollummaatti wanti kakatame tokko jira kwaarii yookiis faarfattoota keessaa namni gooftaadhaaf ari'atamu namni miilli isaa miidhamu namni akkas ta'u namni wareegamu jiraadha. Sababa kanarraa kan ka'e gaafa sana lafan tajaajila dhaqate isa nan yaadadha. Guyyaan tajaajila gara iddoo tokko dhaqe sanaa lolli guddaan nurratti ka'e isteejii irratti dhufanii kaballanatti dhufan. Kaballan. Kana booddee afaan koo funyaan koo keessaan dhiigi ba'e. Kana booddee akkasiin jedhe wareegamuun koon oolu. Waan ta'eef garuu xiqqoo waan hin ta'eef mucaate xiqqaa waan hin ta'eef ganaa wangeela lallabuun narrara. Akkamittitu guyyaa har'aa du'anii akkamitti wareegamaa ganaadhaan hojii wangeela ganaan hojjedha waan ta'eef wareegamuun narra hin jiru har'a dheen dhaqeenan isteejii irraa bu'een tun isteejii irraa bu'in garasii garanaan qoochoo wayii kan qabu dhufee na bukkee dhaabbatee harka isaa ol fuudhe achumaan sana fuuldura dhaabbatee na qabale sanaan ergamaan gooftaa si dha'aniiru hin jedheen akka jechuun narra hin turre namni sun karaa dhiigi afaanii funyaaniin akkuma ana afaanii funyaaniin na ba'e isas afaanii funyaaniin dhiigi ba'e. Nama 400 gooftaa fudhate seenaa dhugaadha kun. Yeroo sana namichi du'uuf ka'ee dhiigi keessaa dhaabbachuu dhinnaan gooftaa fudhatan billaa gajara guranii warri dhufan. Kanaaf gooftaa akka ittiin mudannoo egaa akkasiin jedhe du'uun kun oolu waan ta'eef fardanaaf qopheessaa gaariin jedheen lakki gooftaa inni nu gargaare naan jedhe namni tokko tajaajila kan wajjin nanne inni nu gargaare nu wajjin jira waan ta'eef inni akka itti lubbuu amma kana gara isaatti deebise har'as boris nu wajjin jira naan jedhe mudannoo koo kana lamman yoomillee hojii wangeelaa keessatti hin irraanfadhu. Boris wareegamni jiraachuu danda'a, beelli jiraachuu danda'a, ariitamni jiraachuu danda'a. Yoomillee Kiristoos isuma yeroo ijoollummaatti nu wajjin jiru
isa kaleessa nu wajjin ta'e har'a isa nu wajjin jiru boris nan lallaba boriin nan faarfadha. Haaleluyyaa. Ameen. Egaa dhaggeeffattoota keenya mudannoo faarfannaa irraa waan hedduu akka baratanii abdii guutuu qaba. Keessumaa tajaajiltoota keenya yeroo tajaajila affeeramtee deemnu harka duwwaa deemuun gaarii miti. Liqeeffannee yoo firqamne liqeeffannee deemuun dansaadhaan jedha. Mee dhaamsa dhumaa faarfattoota keenyaaf lallabdoota keenyaa fi tajaajiltoota yeroo ammaatiif dhaamsa maalii qabda? Dhaamsaan qabu faarfattoota amma jiranis warra dhaloota amma ka'an baay'ee ergaa gurguddaan harkaraa sagalee gurguddaa sagalee namatti tolu hedduu qabu. Garuu gorsa irratti baay'ee itti yarata, gorsi itti yarata. Gorfamuu irratti, gorsa fudhachuu irratti baay'ee kadhachuu irratti dadhabina waan qabaniif isa kana faarfattoonni keenya amma dhaloota kaataan akkuma ayyaana gurguddaan isinirraru akkuma sagalee bibbeekamaa sagalee waaqayyoo kiilolee isa jennu nutti tolaa jiru kana qabdanii gorsaafis gajjedhaa kadhannaafis jilba keessan gara golaatti gara faarfannaa kana caalaa ciccimaa gooftaa harkaa akka fuudhan ergaa koo dabarfachuu barbaada. Kana duwwaa miti. Leenjii faarfannaa tiif ta'u macaafuu qulqulluutti kan nu barsiisu leenjii faarfannaa illee ituu fudhataniin jedhana. Ani amma kana irratti hojjedha. Yeroo baay'ee waldaa koo amma keessa jira leenjii faarfannaati baay'een tiwoorii masaan tiwoorii isaati kan inni kennu. Vookaalii amma hin danda'u meeshaa iskeelii isaallee kana kanarra faarfattu jedheen ji'oota hedduun ji'a 4 ol faarfattoota barsiisa waldaa koo keessatti. Jireenyan barsiisa. Jireenyi immoo horiidhaan hin argamu. Jiraachuun horiirra caala. Wangeela kana birriin geeddaruun morma kennee du'oo naa wayya. Wangeela kana zinnaa yookiis beekamtiidhaan geeddaruun dafanii gara gooftaa deemuu wayya. Gooftaan isa kana hin barbaadu. Gooftaan of tuulummaan jaallatu. Ulfina isaa eenyuuf kennuu hin barbaadu. Kanaaf kan hin jedhu ergaan faarfattoota keenya lallabdoota keenyaaf har'a dabarsuu barbaadu. Adaraa yaa obboloota koo baay'een isin jaalladha. Warra waggoota hedduu ituu nuyi gara gooftaan dhufin gatii gurguddaa kaffaltan baay'een isin jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Har'as waaqayyo dibata gurguddaa isin irra kaa'ee wangeela lallabaa faarfachaa raajaa mul'ata gurguddaa biyyaaf ta'u argaa kan jirtan. Adaraa imaanaa guddaan isinitti madda. Wangeela horiidhaan hin geeddarinaa. Iddoo wangeela horii hin geeddartan wangeela dhugaa lallabaati. Yoo beeloftan beelaa. Yoommoo beela'uun qabuttan hojii mataa keessanii wangeela biratti uummadhaati. Wangeela lallabaa. Malee gonkuma waan biraa wangeela biratti hin qabatina. Wangeelli gatii nama kaffalchiisa. Wangeela gatii kaffalaniiti kan hojjetan. Hamma beela'anitti yoo qullaa ta'ullee qullaa ta'anii yoo inni qullaa nama godhe inni iyyuu qullaa nu godhu inni iyyuu nu yeellaasu malee inni iyyuu nu rakkisu malee inni iyyuu harka namaa nu ilaalchisu malee hammarraatti kajeellaatti nu hin geessine Yesuus of nu dandeessiseera. Kanaaf ergaan isinii qabu yeroo hundumaa wangeela dhugaa lallabaa wangeela dhugaa barsiisaa Kiristoosiin isa fannifame namatti agarsiisaa. Ofii keessanii namatti of hin agarsiisinaa. Ofii gad jedhaati Yesuusiin ol kaasaa. Yesuusiin mul'isaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'een dhuguman isin jaalladha. Tajaajiltoota duriis tajaajiltoota amma kaatanii faarfattoota duriis faarfattoota amma jirtanis guddaan isin jaalladha. Qaamaan immoo lafa irratti isteejii waaqayyoo yookiis immoo madarakii waaqayyoo irratti hamma wal arginutti
nagaa waaqayyootiin isiniin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole beekaa bakka umarratti uummanni kun maalirraa eega? Jechuun uummata keenyaaf amantoota keenyaaf waan haaraa gara fuulduraatti wanta fiduuf qabda. Qaba itti yaadaan jira. Ceekoof geerarsaa fi kanan qabadhee dhufaaf jedhee yaadaa jira. Baay'een isa kana sirriitti itti yaadee jira. Yoo waaqayyo na gargaare yeroo akkanaa jedhee murteessee ittiin himu saba koo hin sobu. Yeroo waaqayyo na gargaaretti garuu albeemmis wantoota aartiif gama hafuuraarra ta'an illee macaafota garaagaraa fiilmii adda addaa gama hafuuraarra gamuma saba Oromootiin iyyuu wanta gurguddaatu harka jira. Isaanis na bira dhaabbatanii anis qophaa'eera gama kana hundumaan saba koo geerarsaan ceekoodhaan mararoo daawit jedhe sana gara mana waaqayyoo dhanneetu waaqeffannaa yommutti naan jedhanii na gammadaan garaan koo na gammada garaan koo na boqota keessi koo ofee jetteef lubbuun koo ofee jettee lubbuun koo ofee jettee lubbuun koo ofee jettee lubbuun koo kan jedhuun walitti deebi. Waa baay'ee namatti tola. Ammas faffata lammiirraa ammas faffannaa addaa qabnadheen yaaddaa. Egaa sagantaa keenya torbantii asuma gubbaatti goolabneerraa waan hundi hordoftaniif galatoomaa jecha miidiyaa isaanii nagaa sabskiraayib sheer kooment godhaan jedha nama torban nu ataasisu eebbifama.